السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرت ومتك أشتي ومتى جاللا في ومتى كبجا كم جرتني نجيني كيسان بدأ الحمد لله. الرأس ولك تيبني جرى ربي قالنا حاجه. Asumaan hordoftoonni kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ijoollee Oromoodhaa jalqabarraa kaastanii hamma ammaatiin na wajjin turuudhaa fi na jajjabeessuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasumas maamiltoonni keenya haaromni guyyaarraa gara chaanaalaa Gannoo YouTube dabalamaa jirtan anaa dhufu Nooraa manni mana keessan laayik sheer gochuudhaan formeeshina guyyaa guyyaadhaaf viidiyoo asii oliif gadhiisu tarii isin fayyaduu danda'a jedhee yaada. Obboleewwan kiyyaa egaa kana jedhee booda hundumti keessanii iyyuu naaf galatoomaa ilmaan Oromoo naaf jiraadhaadha. Garuu viidiyoo kana yoo daawwattanii gatii ittiin kaffaltanii laayikii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma komii fi hanqina qeequmsa qabdanii sanduuqa koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Egaa har'a viidiyoo tokkoon qabadheen dhufe. Viidiyoon kunis akkuma isin dura abbaan keenya kan qaroo hin qabne sababa ilmi isaa jalaa hattoota fannoo Amaaraatiin Suud Arabiyaa keessatti qabamee dararamuudhaan dararaa hamaa irra gahuudhaan boohaa ture viidiyoo isaa wajjin daawwataa turre jechuudha. Warroonni hin daawwanne jala gasseentanii daawwachuu dandeessan chaanaala kiyya irratti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin uummata Oromoo lammii koo waamamaa guyyaa rakkoo kan dadhabe jettanii hin baqanne waamichi asiin isin waamanii asii isin waamanii keessattuu ijoollee biyya Arabaa waamamtu guyyaa rakkoo walumaa galatti hundumti keessaniyyuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Dadhabe osoo hin jedhiin kalee qarqaaree hadha waamicha qarqaarsaatiif hin dhiyaadhu osoo hin jedhiin hunda keessan kabajanii abbaa keenya kana bira dhaabbattanii haamilee taatanii fi itti dhiyaattanii boo'icha imimmaa isaa irraa qoositanii jirtanii alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin isin hin rakkisinii dukkana booda ifatu jira kan jedhamu sanii dhugaa dubbachuu baay'ee garaa nama nyaata. Abbaan keenya kuni hedduu takka garaa nu nyaate hedduu takka garaa nu badee gorkeessi keenya dhukkubaa ture jechuudha. Obboleessi keenya illee alhamdulillah baasii qarshii birrii Itoophiyaadhaa 700 baasuudhaan kaffaluudhaan Amaara harkaa tumaanis haa miidhamu malee bahee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkuma argitanii abbaan keenya kun ijoollee yatiima qabaa. Inni qaroo nama ija qaroo qabu miti. Haati manaallee haati ijoollee tanaa jechuudha irraa gara fuula rabbii deemtee jirti. Rabbii gaditti ijoollee tana qaroon abbaa keenya kanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana jireenya isaaniillee akkuma argitan kan haalli jireenya isaaniillee dama dadhabaa kana bakka mucaan kun hin jiraatu ni du'a ni ajjeefama jedhanii suuraa akkuma argitan manarra laxxafuudhaan mana jireenyaa kinoo argaa jirtan kanarratti laxxafuudhaan boo'ichaanii dhalli walitti yaa'u walitti dhufuuf sabrii kakutanii rabbiin akka namni abdii kutate rabbiin ammootuyyuu abdii namarraa hin kutu waan ta'eefi namni rabbiin abdate yoomiyyuu kufee hin hafu. Abdii yeroo kamiyyuu rabbii keenya irratti hirkannee rabbii gaditti uummata Oromooti jechuudha. Kanaafuyyuu uummata qashtii uummata jaalalaa wallahi hedduu nu gammachiistanii gammannee jirraa. Baay'ee haaranitti deebi'ee jira akkuma argitanii. Maatiin kun amma jechuun sa'aatii kanatti bahee mucaa osoo hin dhagahiniin duraadha. Dhalli hundi akkana dacha'ee bo'aa jechuu qeet suuraa maxxansanii kinoo akkuma isin argaa jirtan kanatti akkama imimmaan buusanii bo'aa jiranii jechuudha. Imimmaan harcaasanii akkana dhalli walitti dhufee kalaas hin du'aa hin jiraatu jechuudhaan jedha muruudhaan kan isaanii abdii kutanii. Akkuma beektanii amaartonni kun jaalala isaan nu qabanillee waa hundumaayyuu kan waliin beeknu jechuudha. Egaa isaa harka seenee hin bahu jechuudha. Ijoollee amma argaa jirtan tun ijoollee yatiimaadha. Gaafa kana jedhu haati irraa duutee jirti. Abbaan kunii ijaan hin arganii qaroo ijaa hin qaban jechuudha. Abbaan keenya kuni ijoolleen tunii qaroo isaati qaroo abbaa keenyaati. Wallahi hedduu waan nama gaddisiisuudha. Hedduu waan nama dhukkubsuudha. Waan akkaan nama dhukkubsuudha jechuudha. Abbaan keenya kuni gaafa ilmi isaa deemee achi gahee bilbiluu baay'ee gammadee
abbaa koo si qarqaaraa yatiimummaa tana keessaa ijoollee illee ni hin baasaa ijoollee tanaafis ni dabarsaa ijoollee tanaaf dabarsu ijoollee tana guddisu an chocho'ee akka ilma dhiiraa tokkotti dalagee sillee daa'imman tanallee akka iddoo tokko geettu akka jiraattu taasisuu qaba kan jedhu mucaana qabamee harka diinaatiin qabameen kun jechuudha. Chocho'ee akka ilma namaa kamiyyuu bakka gahee dhala argitan dubartiin akkatti ta'e dhalli dhufee akkatti boohaa jiru abdii kuxeen du'a jedhanii ajjeefama jedhaniiti malee. Ni jiraata jedhaniitiin viidiyoon kun ka hor habbame dhalli akkana wal ga'ee osoo mucaan hin bahin dura garuu alhamdulillah rabbil alamin mucaan bahee jira. Mucaa amma bahee jira harka namaa ijoollee oromoodhaa galee jira alhamdulillahi rabbil alamin suuraa isaallee viidiyoo gabaabduu miidiyaarra kana deemaa argitanii turtanii tarii warroonni argine booda irratti hojjechuu dandaafsanii fida gabaabsee jechuudha. Hedduu gammannee jirra abbaan kun wallahi garaan kiyya na dhoohee waan hin godhu dhabee hedduu garaan na dhukkube jechuudha. Gaafa isaan mucaan kun qabamee dhagaasanii maammee kiyyaa tokkocha kiyyaa qaroo kiyyaa ija kiyyaa si dhabeeree ati koottu ana bakka keessan dhaqaa jechuudhaan gaafa isaan akkasitti bohanii ijaan hin arganii ol ka'anii ofirra maranii garaa hidhatanii wallahi hedduu takka garaan na dhabbate hedduu takka qalbiin na cabde jechuudha. Abbaa keenya kana argine abbaan kun abbaa keenya maraa hayyuu oromooti ija qaroo ofii hin qabanii wanni garaa nama nyaatan jechuudha. Har'a umrii kanaan dadhabaniiti miti qaroo ijaa waan hin qabneef harka namaatitti balbala afottaafan jechuudha. Qaroo malee jechuudhaanii bakka tokko ga'uu hin danda'amu. Warroonni obboleewwan keenyaa ammallee jechuudha uummanni oromoo akkuma mucaa kana baasee jedhee ammallee an akka kootitti akka ilaa yaada kooti osoo danda'amee mucaa kana abbaa kana bira deebisanii mucaa kana abbaa kana bira deebisanii osoo wannuma ittiin jechu biyya keessa ittiin dalagaa abbaa kanatti deebi'a abbaa kana daa'imman tana tajaajilu waa wayii godhanii fi waa wayii waa ittiin jechoowii harka kaayanii biyyatti deebisanii danda'amee jira yaada kootitti. Tuni har lallabaa hundumtuyyuu qadaruma hammana qaxaaxamtaa hammana taataa kana taataallee wanti hundumtuyyuu osoo du'allee taate osoo rabbiin ganama akkanatti ajjeesaa haala kanarratti ajjeesaa akka tabbiin jiraatellee wanti godha hin jiru inuma du'a qadara rabbii jalaa baasuu hin danda'an garuu ammoo murtii namaa namni hammuu fe'ellee yoo si murteesse qocaa si muranii jennaan wayi waan keessa jira akkuma jedhame sanii. Karaa ilma namaatii hidhamee tumamee viidiyoo ilaalaa turtanii hidhamee tumamee wanni inni hin taane jiru jechuudha mucaan kuni. Isa keessa hundumaayyuu rabbiin ilma namaattu itti mure malee ilma namaattu qaxaate malee ilma namaattu nafsi isaa baasuudhaaf itti murteesse malee murtiin rabbii keessa waan hin jirre bahee jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin hundumti keenya baga gammaddanii baga gammanne walumaanuu baga qalbii abbaa keenyaa akka boottisanii cabde akka cabdisanitti hafini baga gammaddee wallahi hedduu gammanne jechuudha. Alhamdulillah abbaas osoo akkasii imimmaan garaa hidhatee osoo akkasii boosanii baga qalbii isaanii akka cabdisanitti baga hin hafini. Wallahi baay'ee nama dhukkubaa baay'ee namatti dhagahama obboleewwan kiyyaa inshaallah rabbiin wanni akkanaarraa rabbiin waa tiksu ammallee baay'atee deemaa jira ammallee kaleellee gadi bahee jira har'allee daa'ima tokko gadi baasanii jiranii. Har'allee mucaa tokko gabbaasanii jiran bifa haarawaa ammallee ijoollee gayyaasanii jiran biyaansi nama sadii ol malee sanii gadi miti ammallee qaxaaxamee bifa saniin qaxaaxamee tumamaa jiru jechuudha. Ammallee gadi bahee jira. Wallahi rabbiin waa dandamu yaa oromooti yaa uummata kiyya waan jennu qabnu rabbiin bakkuma jirtanitti tika keessan isiniif haa ta'u oromootiyya. Wallahi baay'ee qalbiin nama cabdi yoo obboleewwan kiyya hammuma feenillee yoo wal jibbine hammuma feenillee kutaadhaanis holqoonnee yoo wal arrabsaa wallee du'aan waliif feenu hamaa akkana arguu waliif feenu yooma waallee gochuu dadhabne. Kanaaf obboleewwan kiyya jiraannee tumaan wal qeequu wayyaa jiraannee tumaan wal afoo dhaabbachuun wayyaa du'a akkanaatiif wal hin hawwinu isiniin jedha lammii koo. Wallahi hedduu nama rifachiisaa wanti amma deemaa jiru baay'ee nama akkaan rifachiisaa ijoolleen teenya guyyaarraa har'allee kaleessa sanii boohaa turree kana obboleessa keenya kanaa boohaa turree obboleessi keenya kun nuu bahee jira alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ammoo wayya makadeessa osoo mucama kanaaf rarraanu osoo mucama kanaa boonnuuyyuu har'aa ijoolleen lama moo sadii gadi baatee jirti jechuudha.
ijoolleen lama moo sadii gadi baatee jirti. Akkamitti harkaaf luka isii wal morma isii walitti hidhanii rukutaa muka irratti caccabsaa gadi nu baasanii jiranii jechuudha. Mee bakkuma jirtanii yaa Oromoo kun akkuma jirtanii bakkuma jirtanitti rabbii waliif kadhadhaadha. Akkuma jirtanitti akka amantaa keessaniiti waa itti amantaniiti rabbii waliif kadhadhaa garaa qulqulluudhaan isiniin jedha. Oromoo kun wallaahi baay'ee haalli kennaa baqannellee du'a baqannee rakkoo baqannellee du'aaf rakkoollee nu faana baqatte jechuudha. Abbaa keenya kana mee ilaala wallaahi garaan nama gubata ijaaniin arganii namatu makassaa namatu gatteessisaa namatu ol kaasaa namatu iddoo iddootti jijjiiraa jechuudha. Akkuma argaa jirtan baay'ee nama rifachiisa. Alhamdulillah rabbil aalamiin dukkana booda ifatu jira akkuma jedhame san kaa. Alhamdulillah rabbil aalamiin dhalli akkuma isin argaa jirtan wal gahanii boohanii suuraa mana irratti maxxansanii hin jiraatudha. Abdii kutan garuu immoo abdii isaan ilma namaatu abdii kute malee rabbiin ammootuyyuu itti murre qadara isaa dabarsee fi mallaqa akkuma 700 Oromoon haa galatoomu Oromoon nuuf haa jiraatu keessattuu ijoollee mana madaamiidha. Tal maqaa hedduu yaamamtu warqii waamamtu guyyaa rakkoo dhaabbattu iddoo rakkoo dhaabbattu iddoo rakkoodha waamamtuun nu jechuudha. Maqaa hedduullee argannu jechuudha. Hawaani kennan beenne maqaa nuu kenna homaa miti ammallee nuuf jiraadha. Gaachan waliif ta'a waamicha waliif dhagaa waliif birmadha. Anaa nyaatu bade garaan nama bada mee ilaala haadhaan qabdu mee abbaan keenya kun akka isaan jiran mee daa'immantu akka isaan jiran laala. Abbaan kun ufiifuu qarqaarsa barbaadan daa'imman tana maaltu ilaala maaltu irraa miicca maaltu irraa qayyara maaltu isaan tajaajila kan jedhu gaafiidha nama dhukkubsa daa'imni tuni. Sammuu isii ammarraa rakkoof imimmaan qaxaaxuu kanaan ni dhiphatti. Dhiphinni kun akkanuma faanaa wallahi rabbiin isaa bira haa jiraatu. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama rifachiisa garuu alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin gammachuu nu jijjiiree jira. Uummanni amma bookuun kolfatti nu jijjiiree jira. Hara nuuf galfatanii jiranii rabbiin galanna haa ga'u rabbii gaditti uummanni Oromoo mee argaa mee harmee tana laala akkasiin itti boottu yaani ajjeefamaadhaaf viidiyoon kun kalaas tabsaa isaan muranii jechuudha. Dallaaltichillee inni ajjeesa jinaasa reeffa isiniif erga jedhee dhaatataa ture bilbilaanii akkuma dhagaa turtan jechuudha. Amaartichi jechuudha. Jinaasa nuuf jiraadhaadha nuuf galatoomaadha isiniin jenna. Inshaallah gammachuu obboleessi keenya kun iddoo gaarii dhaabbatee dalagee abbaa kana ijoollee tanas iddoo gaarii akka dhaabu abdii qabna jenna. Rabbiin fayyaa guutuu duraan dursa isa haa deebisu qaama guutuutumaadhaan nama miidhamee jiru waan ta'eef dursa fayyaa isaatii taanuudhaan innis kaayyoo waatu biyyaa isa baase rabbiin nama kaayyoo biraa bahee biyyaa baheessan galmaan gaatu rabbiin isaa haa taasisu. Inshaallah bakkuma jirtanii hundumti keessaniyyuu du'aayii godhaa fi du'aayii waliif godhaa isiniin jenna. Wallahi baay'ee nama dhukkuba baay'ee nama cabaa keessi nama dhukkuba isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Inshaallah hamma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti viidiyoo kana laayik osoo hin godhin bira hin tarinaadha. Laayik godhaadha laayik sheer godhaa hanqinaa fi yaada qabdan koomentii jedhan nuuf kaayaa isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii kabajatu isiniin malaa ulfaadhaa warroonni bira dhaabbattanii du'aayiidhaan bira dhaabbattanii kawaa qabdan waan qabdanii qarqaarsaan bira dhaabbattanii har'a nama kana gootanii isiniin jechuun jaaladhaa isin jaaladhaa isin kabajaa inshaallah hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii keessanaaf turaadha. Yoo rakkoon jiraates koomentii lanaa kaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.